Nagaan waaqayyoo unduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya karaa dhugaa kan jedhu kutaa 4 walii wajjin ilaalleerra har'a immoo kutaa 5ffaa walii wajjiniin ilaallaa karaa dhugaarra deemuun dhugaa dubbachuun dhugaa wajjin jiraachuun dhugaa wajjiniin du'uun dhugaadhaaf baroo fi dabarsuun baay'ee murteessaadha waan ta'eef karaa dhugaarratti wal gorsinaa barumsi kun amantii kamiinuu kan bakka bu'ee miti denominationii kamiin yookiin amantii kamiin miti nama ta'uu keenyaaf dhugaaf jiraachuudhaaf dhugaadhaaf gatii kaffaluun barbaachisaa akka ta'e kan walii wajjin ilaalluudha. Kanaaf har'a immoo kan walii wajjiniin ilaallu walii wajjin jiraachuu keessatti wanta baay'ee gatii nama kaffalchiisa. Yeroo maatii keessatti wajjin jiraannaa, hawaasa keessatti wajjin jiraannaa, waldaa keessatti iddoo garaagaraatti walii wajjin jiraannaa namni qobaadhaaf hin uumamne namni qobaa ta'uunsaa gaarii miti kan jedhee waa'ee fuudhaaf heerumaa duwwaadhaan miti sagalee waaqayyoo. Kanaaf iyyuu namni yeroo walii wajjin jiraatu immoo rakkoo qaba. Erga cubbuun biyya lafaarra dhufee asitti keessa namaa cubbuutu jira waan ta'eedhaaf namni yeroo baay'ee waan ofiisaa wala keessa godhate yeroo baay'ee waa'ee ofiisaatii yaada ofirra darbeeti kan inni namaaf yaaduuf isa yoo gooftaan garaa isaa jijjiire yeroo baay'ee yaalu. Kanaaf iyyuu yeroo baay'ee namoota garaagaraa wajjin wal agarraa namoota tokko tokko namoota rakkisoon calluma jedhanii jiru namoota to'achuu kan barbaadan namoota of jala gashuu kan barbaadan namooti kuni akkasumatti uumamaan rakkisoodha waan ta'aniif amalli isaanii yooma fedhii ofii isaaniitiif fedhii mataa isaanii qabaachuu baataniyyuu yeroo nama biratti argaman yeroo baay'ee rakkina uumu. Namoota tokko tokko immoo ilaalcha dogoggoraa barumsa dogoggoraa macheen barumsi keenya barumsa ergisaati ogummaa duwwaa waaqayyo namaa kenna malee barumsa baranne hundumaa ergisa adiirraa ergifanne al tokko tokko namoota tokko tokko amantii alaa dhufe amantii adii dhufe jedhu amantiin keessaaf alaa qabu hin jiru hundumtuu yoo karaa sana ilaalle lafa inni dhufe hundumtu isaa kan ana biratti jalqabe yookiin isin biratti jalqabe jennu hin jiru walumarraati kan baramaa dhufe. Na adiif gurraachi ka'umsaan hedduma tokko waan ta'eedhaafi isa waa'ee kanaa keessaa galuuf jechuu kootuun taane yeroo baay'ee nuyi barumsi keenya iyyuu ergisa barumsa keenya iyyuu nuyi iddoo biraadhaa arganne pirogiraamii sammuu keenya ittiin guunne hunduma akka sooftiweerii kompiitaratti instoolii godhanii iddoo biraadhaan irratti chees instoolii ta'e adda baafnee ilaallee naannoo keenyaa wajjin biyya keenyaa wajjin kamtu deema jennee yookaan ilaallee hin qabnu mamma yeroo kana gaarbeejii ta'e karaa intarneetaa karaa weebsaayitii garaagaraa kan darbu hundumaa calluma jennee liqimsina malee kamtu kontososhalaayizii goone kamtu nu wajjin deema jennee yeroo nu ilaallu yeroo baay'ee hin jiru. Kanaaf ilaalcha dogoggoraa qaban irraa kan ka'e yoo nama dhiphisan hojiidhaan biizii yoo nama godhan yeroo baay'ee namooti maal ta'u jedhu akka yaada isaaniitti isaan egaa namooti hojiitti waan baay'ee qabamanii fi motiveetii ta'u yookiin damma godhanii yaadu. Yeroo baay'ee yeroo lafa walgayiitti argamanii argumentii garaagaraa dubbii garaagaraa kaasuu barbaadu kun ilaalcha dogoggoraati. Kanaaf iyyuu har'a of baraasa jiru duwwaa miti namootas baruun barbaachisaadha namoota wajjin jiraannus baruun barbaachisaadha. Kanaaf kutaa 7 lakko hireenini gaggabaabsee kutaa 7 hireen lakkoofsa 1.7 isinii kenna. Kana keessatti ofii keessan isin ilaaltu namoota biraas immoo hin ilaaltu. Eenyu nama wajjinan jiraadhu maatii keessatti hawaasa keessatti biyya keessatti jettanii adda baastanii ilaaltu ofii keessanis ilaaltu kataagorii keessa jirtan keessa erga ofis bartanii biraas bartanii booddee walii wajjin yeroo jiraattan isin rakkisu
eenyummaa namaa sana akka nama sanaa tiriitii gochuu dandeessu yeroo baay'ee eenyummaa namaa wallaaluu irraa eenyummaa fi wallaaluu irraas rakkoon kaa waan ta'eedhaaf tokkoffaa irratti kan hin kaa'ee namoota rakkisoodha difficult people warra jedhaman amalli isaanii akka eelee sibiilaa kan ta'e takka hin ho'a takka hin qabbanaa yeroo baay'ee jireenya namaa kan gugguban abrasive personality warra qaban isaan kun yeroo baay'ee jireenya namaa nama sodaachisuu nama gubuu namoota rakkisuu dafanii aarii kakaasu namooti kun yeroo hundumaa gara positive yookiin gara waan gaashaa ta'e kan isaan ilaalan yeroo hundumaa gara dalgaati kan isaan ilaalan waan ta'eedhaaf yeroo baay'ee rakkoo kaasu kanaaf namooti kun namoota rakkisoo jedhamaniiti kan isaan ramadaman waan ta'eef isa tokkoffaa kana keessatti kana ilaaluutu nurra jiraata yeroo hundumaa rakkoo kaasuuf aarii fiduuf nama aarsuuf rakkoo garaagaraa kaasuudhaaf namoota dhaabbatan personality akkasii warra qabantu jira warra lammaffaadhaa namoota warra guunguman complainers hin guungumu isaan immoo namoota guunguman namoota akkasiitu jira yeroo baay'ee jireenyi isaanii guungummiidha yeroo baay'ee guungummiidhumaaf na guungumuun yeroo baay'ee rakkisaadha jireenya namaa keessatti namooti akkasiidha ijoolleen Israa'el lafa duwwaatti kan isaan lafa onaatti dhuman waa'ee guungummiirraa kan ka'eedha hundumaa danda'u waaqayyoo amanuu dadhabuurraa guungummiin dhufa deebi'anii immoo tokkummaa namaa diiga guungummiini lammaffaa immoo dhugumsuma nama ba'umsa namaayyuu hin balleessa guungummiini Anani Phaawulos Fasiilaas faan yeroo dhugaa ba'anii hafuuramaan nama keessaa ba'ee kana booddee mana dhaagalan dubarsina keessaa ba'ee dhaagalan hin guungumne galateeffatan malee guungumuuf garuu dhugaa qabu turan waa balleessanii miti waan gaarii hojjetaniiti maleessa garuu isaan hin guungumne namooti guungumoon kuni yeroo hundumaa ofitti darbanii waan hojjetanii ofitti darbanii waa bakkaan hin ga'anii yookiin akka waan aboo dhabanii taasa'u yookiin akka waan namni iddoo isaan dhawwatee taasa'u utuutti laattanis hin hojjetanii deebi'aniis immoo waan qaawwaa argan sana sirreessuun barbaadanii yeroo hundumaa guungumuudhaaf namoota amala guungummi utuu mijatees hin guungumu utuu mijachuu baates hin guungumu. Ijoolleen Israa'el yeroo mannaarra cawwis hin guungumu yeroo foon argatanis hin guungumu yeroo namni sirriitti geggeessu liidarshiipii musliimaa jedhanis hin guungumu yeroo biraas hin guungumu amaluma guungummii namoota qabantu jira yeroo namoota akkasii adda baasaa ilaala quufanis hin guungumu beelaanis hin guungumu fayyaataanis hin guungumu dhabanis hin guungumu. Guungummii maan kan guutaman namootatu jira yerooti kun kareejiin qaban hin jajjabaatan nama hin jajjabeessan guungummiirraa kan hafe waan hundumaa guungummiidhaan fixu waa'ee hawaasaa waa'ee waaldaa waa'ee biyyaa waa'ee manaa warra sadaffaan immoo namootuma callisan silent killers bakka silentiidha calluma jedhu isaan yoo dubbatan xinnoo ishee dubbatu bakkee baasanii fedhii isaanii mul'isanii bakkee baasanii waan jaallatanii waan jibbanii mul'isanii calluma jedhaniiti kan isaan jiraatan caal jedhu waan ta'e waan isaan gammadan waan isaan gaddan adda baasanii hin beekan hubadhaa warra duraa namoota rakkisoodha yeroo hunduma aarii kaasu dubbii kakaasu dalgalaaluudha warra lammaffaa immoo warroota guungumoodha warra sadaffaan kun immoo caal jedhu waan ta'eedhaaf fedhii isaanii gammachuu isaanii gadda isaanii waan isaan beektan waan ta'eef baay'ee rakkisu. Baay'ee rakkisu yoo dhiyaatanii tokkoof tokkoon jiraamitti relationship dhuunfaa wajjin uumtanii eenyummaa isaanii bartan malee namoota akkasii wal geggeetti baruu dandeessan. Araffaarratti kan ilaaltan immoo humnaa ol kan of kennan over committed people humnaa ol committed ta'u waan isin jettan yes jedhanii walii galu waan isin gaddisiisu garuu waan jedhan bakkaan gahuu danda'an jiroonni kun rakkooma uumamannaa dubbiidhuma uumumannaadhatu waan isin dhiyeessitan eeyyee isiniin jedhu arguu godhanii falmanii yookiin waan isaanii hin galle gaafatanii waan hin dandeenye hin danda'u jedhanii isinitti himanii waan hundumaa yes jedhanii isinii wajjin agrii godhu garuu isa jedhan bakkaan gahuu danda'an overiidha kan nama hundumaatiif waadaa galaa deemuuti. Shanaffaan immoo namoota negatiivii namoota yeroo hundumaa dalgalaalan gara bitaa ilaalan. Warra tokkoffaa wajjin wal fakkaachuu warra tokkoffaani rakkisoodha isaan rakkinuma uumuudha isaan rakkinuma uumuu warra ta'anidha mijatus mijachuu baatus warra kun immoo negatiiviidha amaluma isaaniitu negatiiviidha pisimistiidha jechuudha isaan kun pisimisti bakka waan hundumaatiif yoo qilleensi OS negatiivii yoo qilleensi qabbanaa'es negatiivii yoo mijates negatiivii isaan kun maal jechuudha namoota kiristaayizii gochuuf maqaa namaadhaan silaa namoota tacha'uun kiristaayizii gochuun akka karameellaa minyoofti cubbuu ta'uu seenee beeku hin jiru caal
jedhanii matu isaan waan hundumaatti iseedha mitiiree abaluun beektu sin satoo kana godhe sheetoo kana godhe maqaa namaa intarneetii irratti maqaa namaa bilbilaan maqaa namaa gaafa argan negatiivii yeroo hundumaa gara dalgaa jireenyi sichi maaltu jira jettee sanatti ta'e kana ta'e negatiivii haasaa warra deemanidha yeroo hundumaa gara pozitiiviin qaban jaafaarratti immoo yoo ilaaltan immoo warra ekspertiidha isaan kun I know all hundumaan beekadhu isaan kun hundumaan beekadhu zanoo it all experts bakka beeku isaan omnipotence hundumaa danda'u rakkina keessaantu beeka rakkina keessaantu hiika waan gaarii isaantu beeka waan hundumaa isaanti hiika isaanii ala isaanii gochuu baannaa isaatti mallatteessuu baannaa namtuu hin ta'u sini galee yoo waa'ee haadha manaa isaantu beeka yookiin waa'ee abbaa manaa isaantu beeka waa'ee ijoollee isaantu beeka waa'ee waaldaa isaantu beeka waa'ee biyyaa isaantu beeka waa'ee siyaasaa isaantu beeka waan hundumaa isaantu beeka isaanii ala beekaan tokko dhufee hojjetellee bu'aa qabuu hin danda'u isaanuma bakka yeroo hundumaa isaan hirka wanti hundumtuu kan jiru. Isaan kun yeroo baay'ee waan isin hojjettaniif walii galuu hin danda'an maaliif isaan hin jenne ka warri kun aanaa wajjin jiraattas wajjin hin jiraadha jedhanii ofiitti isin butu gaafa immoo saayiftuu dandanii immoo lammataa kana arguun barbaadu jedhanii ofirraa sanari'u baay'ee isaan tika isaan mardalteessuu baanaan isaan jedhuu baanaan obbiraari'u nama hundumaa isaantu beekaadha ka siyaasa isaantu beeka hojii isaantu beeka gosa isaantu beeka waan hundumaa isaantu beeka. Waaqayyo akkas godhee nama nuumne garuu kanumaaf kan ta'antu jira baratanis barachuu baatanis iddoo hundumaa galuu barbaadu iddoo hundumaatti aanaa dhugaa natu fiitii godha iddoo hundumaatti personality akkasii qabu warra torbaffaan namoota murteessine indecisive people waan tokko murteessan yoo gabaa dhaqanii waa bituu dhaqanii murteessanii yoo nama wajjin waa mari'atanii murteessanii yoo waa ilaalanii murteessanii abeet kontiroolii isin gochuuf isin to'achuuf garuu warra akkasii manaajerii keessan taanaan isin ajjeesu isin geggeessu taanaan isin ajjeesu kontirool friks bakka isaan hirka jira waa tokko murteessuu hin danda'an murteen gaaris yoo ta'e murteessineetti deemnee riizaaltii isaa laallaa yoo gadhee ta'e murteessineetti laallee mochi immoo jijjiirraa saba waaqayyoo obboloota koo garuu yeroonni warri kun waan tokko murteessuu hin danda'an. Garuu akkaataa isaatis to'atanii kontiroolii jala isin gashuu yaalan immoo kana jettanii bira ga'uu hin dandeessan. Kanaaf egaa ilaalaa gaama waa torba isinii kaa'eera tokkoffaa warra kam namoota rakkisoo yeroo hundumaa rakkoo uumu kan isaan gammachiisu warra lammaffaa warra guungumoo yeroo hundumaa guungummiif kan ta'an warra biraan immoo gammachuu isaanii gadda isaanii mul'isanii waatti godhanii saayilentii mataanii taa'u hin beektan eenyummaa isaanii. Warra arfaffaan immoo oovariidhatu waadaa galuu tokkollee bakkaan ga'uu hin danda'an. Warra shanaffaa negatiiviidha bita yaadu yeroo hundumaa isaan pesimistiidha bakka wanta isin gootan wanta isin dhiistan yoo mijatte yoo mijachuu baate qilleensi ta'e qilleensi negatiiviidha yeroo hundumaa warra jaaffaan immoo anatu beekaadha yeroo hundumaa anatu beeka isaan ekspertiidha warra torbaffaan immoo waan tokko murteessuu hin danda'an. Kanaaf garuu isin kontiroolii gochuu isin to'achuu hin danda'u. Isinii kamiidhaadha gama torban kana keessaa haadha manaa kee bari abbaa manaa kee bari ijoollee kee bari warra wajjin hojjetu manaajerii kee bari warra si jalatti hojjetanii bari hunduma namootaa bari torban kana keessaa ani kamii jedhi deebii immoo isa wajjin hojjetu eenyu jedhii bari. Erga bartee ilaa obboleessa koo dogoggorri keessatti obboleetti koo dogoggorri keessatti 50-50 walii gala 50-50 walii gala malee maani dhibbe kan kee duwwaa jechuun jedhi dhugaa walitti dhugaaf dubbadhu dhugaaf du'i. Eenyummaa namaa sana bare tariin guddanne ganaa hafuuratti foonitti yoo ta'e intellectualiin guddanne yoo ta'e guddisuu yaali ta'uu baate garuu amala akkasiitiin guutamee sintoo adda akka koo ta'e isin jedha yoo ta'e immoo ati iyyuu isa roongi pirogiraamidii taate sooftiweerii sana sammuu keessaa baase diliitii godhi sirrii ta'een pirogiraamii of godhi sammuu kee guuti namoota gar malee pirogiraamii ta'anii immoo sirreessi sammuu isaanii akka inni sirratu godhi sammuu isaanii. Gooftaan isin haa eebbisu Yesuus Kiristoos gooftaadha dafee dhufa kanaaf dhugaadhaaf jiraadhaa dhugaadhaaf jireenya keessan dabarsaa haaleluyyaa.